raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri Kamisaa baatiin gurraandhala guyyaan 14 barri bara 2019 barii nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu ashamaa. Akkuma sagantaa keenya waarii roobii kaleessaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi zoonii lixaa waliin turtii gaaffii fi deebii waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuuf mooraatti galchuu koreen teknikaadhaa murteessee gara aanota Oromiyaa 36 waraanni bilisummaa Oromoo woboo keessa socho'anitti bobba'ee jiru ilaalchifnee ejjennoon waraana bilisummaa Oromoo maal akka ta'e odeeffannee isiniif dhiyeessuu isinitti dhaammannee adda baanee sagantaa keenya barii irraatiin turtii gaaffii fi deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi zoonii lixaa waliin taasifnee fi tarkaanfii ammeenyaa godina Booranaa Haanaa Mi'oo keessatti namoota cidaaf deeman irratti loltoota koloneeffataa mootummaa Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin durfamaniin fudhatamee namoonni 5 battala ajjeefamuu fi 3 madaa'uu kanneen 30 ol ta'an ammoo butamanii achi buuteen dhabamuu ilaalchifnees odeeffannoo arganne isin biraan geenya. Kan odeeffatan atiiqii dhugaasaati jalqaba irratti kan isiniif dhiyaatu lixa Oromiyaatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waliin kataasifneedha. Kan isin dhageessan fedhii uummata Oromooti moo tarkaanfii jaarolii yookaan koree teknikaan woboo hiikkachiisu yookaan mooraatti galchuuf bobba'anii jiraniiti gaaffiin jedhee jalqaba irratti gaafadheef deebii miseensi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa naaf kennirraa eegallaa turtiin keessa naganumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Nullee uummata Oromooti ala hin sochoonu uummata Oromootiif kan dhaabbannee jirru. Uummata Oromoo kan ammoo akkamitti bilisoomsina akkamitti abbaa biyyummaa isaa mirkaneessina waan jedhullee uummanni qubanii qaba. Nunu sagalee uummata bal'aallee dhaggeeffachaa turre jecha abbootii gadaallee abbootii amantaallee hundallee fudhannee jalaallee gorree akkasumallee hoogganaa keenya zoonii dhiyaa jecha isaallee dhageenyee jalaa maqnee ribnee bakka nu jirruttillee adamsiif sakatta'insi hedduun baay'een irratti gaggeeffamaa jira. Akkuma kanallee immoo uummata nu deeggaraa kanaan dura nu nyaachisaa nu uffisaallee turanillee heddumminaan qabamanii dararamaa kan jiran lubbuullee kan itti dhaban dhiigi isaanillee kan itti dhangala'e lafeen kan itti cabaa jiru isaaniif jechallee ammallee nu dhaggeeffachaa jirra jechuudha. Garuu akka amma itti shirri xaxamaa jiru kanatti immoo waa'ee mooraa galuu utuu hin taane nullee dirree qabsootti deebinee karaa irraa isa sinnellee gara karaatti siqnee akka tarkaanfii fudhannuuf qophiirra jirra jechuudha. Kanaaf mooraa seennee hiikkanne jechuun gabrummaa isa dur mataa ol qabatanii deeman utuu hin taane isa harkaan lafa qabatanii deeman ta'uusaa nutti mul'isaa jechuudha. Dhimma waraana bilisummaa Oromoodhaa mooraatti galchuu yookaan hiikkachiisuudhaa fi koreen teknikaaf jaaroliin kun deemaa jiran irratti waraanni bilisummaa Oromoo akka hin galle gaatoo dubbataa jirta. Garuu shirri qophaa'ee kanaan dura jeneraal tokko loltoota raayyaa ittisa biyyaa keessaa kanneen lakkoofsi isaanii 1500 ta'an warra afaan Oromoo beekan filee leenjisee uffannaa isaaniis deemsa isaaniis rifeensa isaaniis waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaan keessumaa lixa Oromiyaatti bobbaasee torbeedhuma darbe keessa lixa Wallaggaadhaa Haana Qondaalaa keessatti argamaniiru. Warri kun waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanis immoo basaasuuf carraaqa akka isaan turaniin odeeffadhee uummata Oromoos dhageessisee ture. Waamicha abbaa gadaa fudhadheen galee kan jedhe Iliyaas Gambeellaadhaa akka inni galee fi waraanallee baay'ee fuudhee akka galetti dubbataa ture. Kunis immoo uummata gidduutti afaan faajjii uume ture. Egaa afaan faajjii as deemu kan hambisuudhaaf mee yaada akkamii qabda isa kanarratti yaada kennu qoodi?
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaarra kan jiru, zoonii baallee kan jiru, kibballee kan jiru, zoonota haftanirra kan jiru quba wal qabna. Akkuma kanallee kallattii barbaachisuun deeggarsallee walii goona. Wajjijjiirraallee walii goona jechuudha. Ka kibbaallee dhufee nutti makamu ni jira. Ka keenya dhaqeellee kibbatti makamu ni jira. Hedduminaan quba wal qabnaa jechuudha. Akkuma kanallee hooggantooti keenya olaanoon illee isaa wajjin quba wal qabanii yeroo yerootti kan wal quunnamanii ni beekna. Miseensi illee akkuma kana hooggantooti gadi jiranillee akkuma kana hooggantoota wajjin wal quunnamu. Akkasumas immoo akkuma jedhame hammi hati jettammaa kun shirumaan kan qophaa'edha. Aanaa Qondaalaa jalatti illee argamanii namoota horii keessa minaa rukutan illee kan gargaaranii nuti waraana bilisummaa Oromooti kan uummata Oromoo dhaabbatu jedhanii uummata illee kan dogoggorsuuf yaalan uummanni keenya garuu sirriitti silanyuu beekuuf jechuudha. Waan ittiin adda baasu sila qabu waraanni bilisummaa Oromoo nyaata illee gaafatu, huccuu uffatu illee kophee illee hin gaafatu. Ijuma isaatiin irratti argee kan inni godhuufidha. Yoo argate nyaata yoo dhabe immoo dhiisee, yoo qabaate uffate yoo dhabe illee dhiisee akkanatti kan inni socho'u. Uummanni kan inni ittiin waraana bilisummaa Oromootiif waraana wayyaanee yookaan shiraan ijaaramanii deeman kan inni ittiin adda baasu wajjin guddanne ijoollee keessaa baanedha. Akkasumas immoo warri nu duukaa jiran illee waa'ee keenya sila beekaniif kana jabeessee quba inni qabaa jechuudha. Uummanni illee ni beeka. Warri nu guyyaa tokko dhanne keessa baan illee waraana wayyaaneetiif yookaan warra shiraaf ijaaramanii deeman sirriitti hubatee waan beekuuf adda nu baasaa jechuudha. Akkasumas immoo namichi karaa kibbaatiin waraana zoonii kibbaa hoogganaa olaanaa ta'een geggeessaa ture. Amma immoo abbootii gadaatiif sagalee hawaasa dhaga'een ofii kootiin dhufee uummatatti makame isa jedhuuf namichi suni ofiisaaf maadhee ture. Uummatarraa maallaqa walitti qabee maallaqa sana gaafa nyaatu uummanni irratti ka'ee dhaabatti gaafa inni himatu yookaan immoo hoogganaan sun kibbaatti gaafa inni himatu ani hoogganaa tureen dhufee jedhee harka kennuu isaa beekna. Garuu achi keessatti kan inni hojjetaa ture hojii shiraa yookaan immoo ergamee akka dhaqeetti beeknanii nama kana quba ni qabna. Akkasumas illee ijoolleen isa bukkee turan illee ni jiru. Namni kun waraana bilisummaa Oromoo wajjin hirbuu seenee bosona keessaa ba'e osoo hin taane nama bakkee keessaa adeemu kan maadhee waraana tajaajilaa ture. Waraana tajaajila jedhee birrii uummatarraa walitti qabeen immoo dantaa mataa isaatiin oolcheef dhaabee of keessaa baasee kana shiraan naqee immoo harka kenne. Inni maadhummaa isaa beekna malee waraana ta'uu isaa hin beekne qabsoo hidhannoo keessa hin jiru jechuudha. Egaa kana booddee maal ta'uu qaba? Akkuma torbee 2 fi 3 kana jalaa deemaa turtan jalaa deemtu moo amma gara uummataatti deebitaniitu uummatarraa loluu ofirraas loluu eegaltu? Hoogganni waraana bilisummaa Oromoodhaa ajaja isinitti kenne qabaa? Ammaa fi hoogganaan keenya ammallee roobsinee akka dhaggeeffataa jiru kan dabarsaa jiru garuu jarreen abbootii gadaatii fi koree teeknikaa sana biraallee oduun nu ga'u ammallee shirri akka jirutti kan nu hubachaa jiru garuu hoogganaan keenya uummata keessatti akka inni itti dhukaasnu ammallee ajaja waan nu laateen qabu eeggataa yookaan immoo dhaggeeffataa jira garuu sagaleen uummataas immoo hedduminaan ka'aa jira. Miidhamni uummataa immoo daran cimaa sila jiruu fi uummanni iyyuu hin dhiisuun immoo nama uummata miidhu yookaan waraana amma uummata miidhaa jiru kanatti ilaallee dhiisuu hin dandeenyu. Kana booddee shirri isaaniis isa sila ba'aa jiruu fi gara fuulduraatti hawaasa miidhamaa jiru ilaallee dhiisuu hin dandeenyee fi hawaasa wajjin ni hiriirraadha. Garuu hamma ammaatti ajajii hoogganaa keenyarraa nu ga'e waan hin jirreef ammallee qophiirumaan eeggachaa jirra jechuudha. Gama kun xumureera tarii waan jettan yookaan waan dhaammattan yoo qabaattan dhaammattanii armarratti obbaafna. Uummanni Oromoo ammaan durallee hedduminaan nu duukaa kan socho'aa ture bakka nu socho'utti illee nu deeggaraa akkanallee nu gargaaraa nu nyaachisaallee nu uffisaallee kan ture ammallee daran kana caalmaa ammoo jechuudha. Miidhaa guddaan sila irra ga'ee fi gabrummaan kan waggaa 27 ture kana booddee akka nurra turullee beekee uummanni Oromoo isa darbe caalmaa jechuudha. Nu duukaa hiriiree akka mirgaa abbaa biyyummaa isaatii mirkaneeffatuu fi dhaamsi nu dabarfannu uummanni Oromoo ammallee galagalee jiru deebi'ee mootummaan kennaa jiru yookaan dararaama gaggeeffamaa jiru kana hubatee woboon gaachana isaa ta'u akkasumas immoo qeerroon ba'e kun orma biyya ormaa turee dhufe osoo hin taane qeerroo kaleessa dhagaa darbatee karaa cufee ittiin mootummaa abbaa irree kana aangoo qabsiise har'as immoo inni ta'uu hidhii jennaan kan bosona seenedha. Ammallee uummanni Oromoo daa'ima isaa kana yookaan dhala isaa kana kunuunsee tumsee wajjin hiriiree mirga isaa akka inni falmatu nullee isa duukaa akka hiriirru dhaamsi nu dabarfannu kanaadha jechuudha. Kan ammas hin dhageessifne yaada miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Kanatti aansuun ammoo tarkaanfii ammeenyaa godina Booranaa aanaa mi'oo keessatti Oromoota cidaaf deemaa jiran irratti loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin fudhatamee fi
ejjennoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaadhaa dhimma marii araaraa fi tarkaanfii koreen teeknikaa obbo hiikkachiisuuf mooraatti galchuuf fudhachuu fi deemu ilaalchifnee kan miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irraa odeeffanneedha itti dhiyaadha. Warri cidhaaf zirroo fuudhanii motorbaayisikilii dhangalaasoo jiranii karaa dhumarratti oboo seene jedhanii rukutan. Osoo dhuman hawaasa nagaa ta'uu beekaniitu oboo nutti fakkaatan jedhaniiti kan isaan rukutan. Amma kun isaan ifatti jenosaayidii uummata Oromoo irratti godhan malee oboon akkas baay'iidhaan isaanuu magaalaa keessa bakka isaan ta'anitti yeroo akkamii naanna'ee cidha godhatati cidhas godhatee hin beeku an akkana arginee hin beeku akkamiin obootti fakkaata kun sobaniituma ittiin akkuma kana dura Moyyaaleetti nama 10 ajjeesanii dogongoraanii jedhan san ammas aanaa miyoo magaalaa Diilolaa keessatti akkas raawwatanii jechaadha. Kana durayyuu magaalaa sun keessatti wanni dhagaa ture maanne uummanni yeruma asiin achi keessa deddeemuyyuu magaalaa keessa naanna'anii hoteela seenanii yoo fedhan nyaatanii otoo hin kaffalin faa bahu yoo fedhan ijoollee qeerroo argitee waan akka alaabaa motorbaayikii irratti godhatan qabanii reebuu hidhuu shororteessuu bakka oboon jiru faa nu geessaa jedhuuni isinuu miseensuma obooti. Kanaaf alaabaa isaanii motora keessan irrattiitu jedhanii akka qeerroo rukutaa turan infoormeeshiniin qaba kana durayyuu. Isumarraa kan ka'een baay'inaan gara Diilolaa san keessa naanna'aa turanii Diilolaa sun immoo durumaalraayyuu kaa'anii dammaqinsa hin qabu. Akka Booranaatti yoo rakkinni tokkollee Oromiyaa keessatti uumame ani hiriira bahu hanqin jiru kun sirriin ta'eetu sagalee dhageessifatu warruma sun ture jechaadha. Isaan immoo waan kana beekaniif beekaa itti dhukaasan malee misirroo uffatni illee addaa akka keenya yookiin uffata waraanaa uffatanii jiranii uffata misirroo malaaftuu tilmaamumaanuu namni hin beekne hin jiru xiqqooshii uummata kaan irraa uffanni misirroo addaa uffata osoo arganii baay'ee wal duubaa fuuldura deemtu osoo arganii gadi qabanii itti dhukaasanii abbaa manaaf intala achumatti ajjeesanii warra waliin jiranis nama 3 battalumatti ajjeesanii nama 3 immoo madeessanii battalumatti kan du'e nama 5 ani immoo madaa'e nama 3 walitti 8 jechaadha. Warra misirrichaa misirrittii waliin turan nama 30 ol kata'anii qabaniitu achi buuteen isaanii hin beekamu jedhama. Kana hoo maal quba qabdu laata? Kun dhugaadhumaa nama 30 ol qofayyuu miti magaalaa keessa qeerroodhuma jiru manumatti ol seenanii hutaniituma ba'anii achuma dhaanadhuma miyoo keessa yookiin immoo booranuma keessatti hidhaa lafa jalaa qabu hidhaa lafa jalaa san geessan jedhanii infoormeeshiniin akkasiiteen jira kaan immoo lakki bakka buutee isaanii hin beeknu gaabeelottaa dabarsanii finfinneettaa dabarsanii hidhaa lafa jalaa san duriyyuun qabu achittaa galchanii ajjeesanii hin beeknu 30 ani cidha sanirra jiran yookiin misirroosa waliin geggeessaa turan isaan malee immoo magaaluma keessa naanna'anii hoteela keessa mana dhuunfaa keessa karaarraa mana shaayii keessa ol seenaniituma qabanii hidhan bakka buuteen isaanii hin beekamne baay'eedha jechaadha. Ammallee shamarran qoraanfaa guutuu shamarran kun akkas loonfaa tiffattuu argan akka argitee hoteelaa kaan qarshiidhaan hojjettu qarshii isin kan faddu yoo diddan immoo humnaan isin gudeenna waan akkasii jedhanii doorsisaa uleedallee turanii namni waan argitee waan akkasii waan safuu kana waan sodaatuuf hin dubbatu malee wanni akkasiillee guddootu ture jechaadha. Durumayyuu otoo dhumaa jechaa kanayyuu raawwatiin akka kaleessaa akka dheengaddaasaa jechaadha. Kuni kaleessa ta'ee isa durayyuu immoo wanni akkasii naannoo Diilolaa san keessan ture jechaadha aanadhuma miyoo san keessa. Egaati kun kan inni raawwate kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa miyoo keessatti jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun ammoo sanbata duraa dheengaddaadhaa godina Wallaggaa ba'aa aanaa muruu keessattis ijoollee abbaa tokkodhaa nama 2 battala mana abbaa isaanii keessatti ajjeesanii haadha ijoollee ammoo harma kana jala rukutanii haati samma du'aaf jireenya gidduu akka isheen jirtu abbaa ijoollee irraas eessummaan ijoollee doonii irraas bilbilee odeeffanneera. Guyyaadhuma wal fakkaataa lixa Wallaggaa nama si'uma keessattis ammoo barsiisaan tokko ajjeefamee achumatti awwaalameera. Kibbaa fi lixaa godina Iluu Abbaa Booraa lixa Shawaa keessatti gochaan wal fakkaataatti raawwataa jira jechuudha. Akkuma godina Booranaa fi godina Gujii lixaaf ba'aa keessatti deemaa jiru. Egaati Oromoonni
warri lixa Oromiyaatti ajjeefamanis warri kibba Oromiyaatti guyyaa kaleessaa ajjeefaman kunis woobootti qabatuudhaan kan raayyaan ittisa biyyaa kan koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaa Dooktar Abiyyiin durfaman kun gochaa akkasii kan isaan raawwataa jiran. Gama biraatiin ammoo dhimma araaraatu dubbatamaa ture. Dhimma araaraa sanas ammoo fulbaana guyyaa 24 abbootti gaamuramee lallabame guyyaan 20 yoo dhumu guyyaa 10 dabalatanii amma immoo haanota wooboon keessa socho'u 36tti deemnee wooboo galchuu akkasumas meeshaa harkaa fuudhuu kanatti deemnaa jedhanii lallabatan koreen teeknikaa filaman sun jechuudha. Egaa yeroo uummanni Oromoodhaa maqaa wooboon du'aa jiru waraanni bilisummaa Oromoo sammuu adamsamaa yeroo jiru guyyaa kaleessaa akka fakkeenyaatti godina Orroo Guduruu Wallaggaa Haanaa Abee Dongoroo ganda booxii bakka addaa lookoo jedhamutti miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e jaalfiniinsaa kan jedhamu wareegameera. Gama tokkoon araara jedhu gama kabiraatiin ammoo ajjeechaan wooboo irrattis uummata Oromoo irrattis itti fufee jira jechuudha. Meegaa akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tokkotti maal jettaa dhimma araaraa kana wooboon maal jedhaa jira isammaa haanota 34tti bobba'anii wooboo galchuu fi kachiisuu jedhan kana akkamittiin ilaaltu gochaa isin irratti raawwataa jiruuf uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kana yeroo wal maddii qabdanii ilaaltan. Kuni akka waliigalaatti yeroo ilaalu jeenoosaayidii yookiin duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru jedhee kana fudhadhaan. Maal jennaan osoo nama araara fedhan ta'ee dhugumaan araaratti nama amanu ta'ee tokkoffaa uummata bakka adda addaatti Wallaggatti, Booranatti, Shawaatti, Guujitti warri fixan kun otoo nama araara barbaadu ta'e kanan tolchan. Kana an godhaniif beekatii karoorfatanii ta'e jedhaniiti. Maaliif jennaan akeekni isaanii gara fuulduraatitti maal jedhanii labsuu fi nuti araara silaa jennee turre woobootu dide jedhanii akkasitti afaan faajjeessuuf yookiin immoo uummata dogongorsuuf waan akkana godhan ofii waan araaraan feeneef. Maali jennaan gara fuulduraatitti waan itti deemuun beekuu fakkeenyaa akka filannoon warri jedhanii sunifaa waan dhufaa jiru san waan beekaniif san irratti nuti araara jennee kadhachaa turre isaantu dide jechuuf sobaniitoo akkana godhu. Kaayyoon isaanii inni guddaan kana gara fuulduraatitti san uummata dogongorsuuf. Ajjeesanii dogongoraan ajjeesnee wooboo nutti fakkaate iddiitti. Horroo Guduruutti immoo kunuwaatu dhageesse amma ijoolleen xixiqqoon Wallaggatti ajjeefamte sun ijoollee xixiqqoo obboleeyyan lamaan haadha jalatti irbaata nyaatanii bakka mana taa'anitti manatti ol seenanii ajjeesuun kun jeenoosaayidii yookiin duguuggaa sanyii yoo ta'e malee wanni jedhamuyyuu baay'ee nama gaddisiisas baay'ee nama saalfachiisas kuni. Akeekuma wayyaanee duriisan yookiin immoo akeekuma humnoota abbaa hirree duriirraa kaasee hanga har'aatitti jiru sanuma galmaan gahaa warra jiranii. Gabaabumatti impaayericha cimsanii Habashaadhaan akka bitamnu ammas warra barbaadan warri kun. Impaayera jechuun maalinni yoo jennee tokkaan gabaabumatti warra saba adda addaa saba afaan ofii aadaa ofii seenaa ofii qabu humnaan cabsanii walitti bituudha. Tokko coming together ni jira. Suni fedhiidha warra walitti dhufanii fakkeenya akka Ingilizii fa'aa akka Scotland, Ireland warri kun amma fedhiidha warra walitti dhufanii coming together'idha. Keenya kun immoo yookiin immoo Itoophiyaan taa'ee kun immoo fudhannee holding together'idha. Holding together'n maayini warra humnaan walitti dhufee jechaadha. Humnaan cabsaniitoo saba adda addaa afaan aadaa eenyummaa saba sanii dhabamsiisanii hansaanii humnaan irratti fe'u. Kana maaliin hubattaa afaan federaalaa haa ta'u afaan Oromoo jennaan tokko didan. Ammallee Oromoodhaa Dooktar Abiyyi jedhanii too eegaa turanii innillee ni dide. Garuu gamtaa Afrikaa irratti maal gaafate? Afaan Amaaraa akka afaan gamtaa Afrikaa sun ta'u gaafate jechaadha. Kun maal mul'isa? Impaayera Habashaan humnaan Oromoo walitti cabsitee yookiin holding together'idhaan humnaan impaayera walitti cabsitee bitte kana cimsee itti fufsiisuu yookiin immoo warra Gimboot sabaatti waliin yookiin Habashoota waliin kana cimsanii itti fufuuf kana maaliin adda baafattaa Guujitti kana dura waraana isaanii bakka nuyi keenyatti dhufanii lola nurratti bananii wareegaman irraa yeroo ID isaanii yookiin waraqaa eenyummaa isaanii ilaallu Gimboot sabaatti an jedhu keessa gara 3 arginee jechaadha. Kun jechuun maanyi Habashaa waliin Oromoo gabroomsanii gabrummaa caalu sanii ta'ugaa 150 ol nu bitan sana ammas itti fufsiisuuf nama afaan Oromoo beekuun gabrummaa duriititti nu deebisuudha. Isa caala nu gabroomsuuf warra akeekkateetu ka'eedha warri kun. Yaasaniifuu uummanni Oromoo
kana sirnaan gadi fageessan hubachuu qabaa, baruus qabaa. Kanammoo an arginu kunoo Wallaggaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Boorana, Gujii, Harargee, Shawaat kunoo kaan dhiisiti artistoota illee hidhaa jiru, ajjeesaa jiru. Kuni maal mul'isaa? Shororkeessummaa. Duriyyuu nutu shororkeessa dheeree ture Dr. Abiy shororkeessadha nuyi uummanni maangooni jedhee ture kana dura yaadatte ta'e. Biyyaa saniifuu shororkeessadhaan jedhe sana amma hojiitti hiikkachaa jira gabaabumatti. Uummata nagaa shororkeessaa jira. Yoo gara konkuluuzinii sii fide namni nagaa barbaanna jecha namatti hin dhukaasu. Nuti guyyaa tokkotti dhukaasne hin beeknu jalaa baqachaa jirra, dhokachaa jirra. Araara kana galmaan keenya hin eegne ta'aa jirra. Isaan immoo akkas nu fixaa jiru jaasaniifuu. Araara akka milkoofnaan gochaa jiru warrumaa jechaadha. Warruma impaayera Itoophiyaa bulchan Dr. Abiy faatu, Lammaa Magarsaa faatu hin feene araara kana. Waan hin feenes beekatii akkas godhu. Gara fuulduraa araaramnee ta'uu galle filannoo sanfaanuu mo'uu danda'a laata boboon yookiin maabaa'oon waan uummataan jaalatamuuf jedhee waan sodaatuuf beekatii gara lolaatitti geeddaraa jira. Isaan tun feenee jechaadha gabaabumatti. Gujii keessatti amma gadi baatee karaa irrattuu si argan hin qabu jechaadha nama. Boorana keessatti kunoo Moyyaaleetti, Diddii Lolaatti, Areeroo keessatti uummata shororkeessaa jiru. Nama loon ofiillee tiksatu karaa irratti qabanii eessa jira oboon nutti argisiisu jedhanii dirqisiisaa jiru, rukutaa jiru, hidhaa jiru. Qeerroo meeqatu hidhame amma? Kaan lafa jalatti hidhama, kaan bakka itti ukkaamsanuun beekamu, kan akkanaatu jira jechaadha gabaabumatti. Kana namni godhu araaran fedha jedhee hin amanuusi araaras hin fedhuusi namni akkasii. Uummanni kana sirriitti nuu hubachuu qabu. Ayyeegaa horii bulii dubbii keerraa akka nu badheetti warri amma aangoorra jiranii akkuma mootota koloneeffattoota Habashaa darbanii warra impaayera Itoophiyaatti ufsiisuu jiraachisuu barbaadu warra Oromoof Oromiyaa gabrummaa jalatti akkuma kanaan duraa humna afaan qawweenni cabsee qabeenya Oromiyaa saamuu barbaadu ta'uu isaaniiti. Dabalataan ammoo kan itti kaaftee dabarte araarri kunii hin milkaa'aa laataa jennee osoo eegaa jirru ammoo nutti dhukaasaa jiru nu ajjeesaa jiru maqaa oboonis immoo uummata Oromoo fixaa jiru. Akkuma waliigalaatti ammoo lolli geggeeffamaa jiru. Lola wooboo qofaa irratti geggeeffamaa yookaan adda bilisummaa Oromoo irratti geggeeffamaa jiru osoo hin ta'in lola uummata Oromoo fi impaayera Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa jirudha kan inni fakkaatu. Innis warruma impaayera Itoophiyaatti ufsiisuu barbaaduu fi warra bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaaf mootummaa birmaduu barbaadu gidduutti akka ta'aa jirudha. Maqaansaa adda bilisummaa Oromoo sababeeffatanii yookaan obbo sababeeffatanii uummata Oromoo afixaniyyuu malee. Egaati oboon agaammaatti eegeera haa ta'uti du'e ammas itti fufeera oboo irrattis uummata Oromoo irrattis. Amma gaa kana booda oboon maal godhuu qaba akkuma kana duraa eeddumoo kana booda gara lolaatti yookaan ofirraa deebisuutti luucceeffattu warri lixa Oromiyaa kana booda hin eegnu. Osoo uummanni Oromoo duus ilaaluu hin qabnu sagalee uummataa dhaggeeffanna uummati sammuu agayoomitti ilaaltu nuun jechaa jira. Nummoo jalqabas kamanaa baane tokko du'a uummata Oromoo irraatii dhaabsisuudha. Mirga uummata Oromoo kabachiisuu uummanni Oromoo kan irreessaa ofii murteeffatu taasisuudha. Kanaaf osoo Oromoonni ajjeefamu teenye hin ilaalluudha kan isaan jedhan. Meegaa akka kibba Oromiyaatti maal jettu kana booda maal godhuuf deemtu erga jarri kun araaran barbaanne yookaan murtii attamiitu jira? Galatoomaa Sheeraa Bulaa akka miseensa oboo zoonii kibbaatitti wanni jechuu barbaadu baay'ee eegnee baay'ee obsinee lolli kun lola oboo irratti yookiin abaa irratti godhamaa jiru osoo hin taane lola uummata Oromoo irratti labsame. Aayinaan uummanni nagaa cidhasaa gaggeeffataa jiru, hoteela eebbisiisaa jiru, uummanni nagaa mana isaa taa'ee buna dhugaa jiru irratti ol seenan itoo ajjeesuun uummata nagaa fixuun shororkeessuun. Nuyi akkas dhalataa uummata Oromoo tokkootitti akka sabaaf quuqamneetoo durumayyuu saba keenya bilisoomsina walaboomsina birmadoomsina jennee biyya keenyaaf baanetti saba keenyaaf baanetti sabaaf lolla waan ta'eef sabaaf dhaabbanne waan ta'eef baay'ee nutti dhaga'ama baay'ee gaddinellee jaallan qaqqaalii bareedaman kan uummata keenya nagaadhaan mana isaa taa'ee du'aa jiru kana laalaa kana booda wanni obsinuuf hin jiru jedha hin obsinu kana booda. Ofirraa qolachuu qabnasi uummatarraa qolachuu qabnasi maali jennaan labsii dura ambootti abbootiin gadaa baasteerraa waan hedduu isaanumti fashaleessan yoo fakkeenya naakaasi jette haadholii siiqqee abbootii gadaa qara keessa jiran fakkeenya Wallaggaa Horroo Guduruudhaa Wallagga Lixaarraa Naqamteerraa warra dhufan keessaa ri'anii ansaaniitiin bakka buusan an ofii fe'anii an ofii fedhanii nama ofiitti amananii. Nama dura filataman hedduu keessaa baasan tokko jedhe. Lammata immoo labsii dura baasamerraa
waan hedduu dheengaddamu kaleessatti dabalanii baafatan. Fakkeenya gosa meeshaa isaanii ilaala. Yoo galanillee waraana keenyarraa booji'ammoo maalidha galmeessa waan akkasii jedhanii jechaadha. Gabaabumatti meeshaa galmeessaa jechuun akkuma uummata Oromoo kana dura Shawaatti Wallaggaatti eessatti irraa guuran san ammas galmeessisiisanii irraa guuranii gabrummaa Impaayera Itoophiyaa Habashaadhaan qabamee turre daran gabrummaa caalutti uummata Oromoo deebisuuf waan akeekame. Kanammoo uummanni Oromoo sirriitti bareen yoo dubbanne nuuf jedhanii waan sodaataniif Boorannis, Guujiinis, Wallaggees, Shawaanis, Harargeenis sodaatanii ofirraa callisan. Kana wallaalanii mitii jechaan. Yookiin immoo uummanni akeeka warri keessaa jiru kana wallaalee osoo hin taane yoo dubbanne nu hidhuu yookiin nu jeesudhanii sodaataniiti. Maaliif warra intarvii godhaman yookiin yoo dubbatan boruu yookiin hin ajjeefamu yookiin ukkaanfamuu hin hidhamu underground kamoo yookiin fooqii jalaatitti hidhamu. Boolla keessatti akka namni hin arginetti ukkaamsaa jiru, hidhamaa jiru, shororkeessaa jiru waan ta'eef uummanni dubbachuu sodaate malee uummanni Oromoo hundiyyuu akeeka warraa kana namni hin barin hin jiru. Yoo miseensa warra akeeka kana keessa jirurraa anafe ta'e uummanni Oromoo qulqulluun bakka hundaayyuu maaliif nurraan lollee maaliif teessuu nu inillee nuun jechaa jiru akkuma lixa Oromiyaa isiniin jedhesan nu inillee. Yeroo uummanni manatti nurraa dhumaa jiru yeroo shamarran nurraa gudeedamaa jiru maaliif teessuun dhiibbaatan miti nuun jechaa jiru jaasatiifuu nuyi uummata Oromoo dhageenya malee nama warraan qarshiidhaan bitame yookiin immoo kaayyoo isaa jijjiireetoo miidiyaadhaan baheetoo loloofuun meeshaa keenya galchinee wanni galluufis hin jiru. Akeeka uummata Oromoo kaayyoo uummata Oromoo galmaan ga'uuf baanee walabummaa birmadummaa Oromiyaa fi bilisummaa dhugaa uummanni Oromoo fedhu san hanga galmaan geenyetti fedhii uummataatiin deemna waan ta'eef uummanni immoo maaliif keessanii nu laaltu yeroo akkanatti dhumaa jiru waan nuun jechaa jiru hanga uummanni keenya nagaa argatutti hanga biyyi keenya walabummaa argatutti hanga bilisummaan uummanni Oromoo fedhu sun dhufutti ofirraa qolannaa kana booda wanni ilaallu hin jiru. Baay'ee obsinee kana booda obsi hin ga'a jechaadha. Gaadhumatti ulfaadhu gaadhumarratti uummata Oromoo bal'aa fi warreen aga ammaatti maaf obsitan jedhanii isin eegaa jiraniif akkasumas immoo akkaataa itti kanaan dura odeeffannoo isinii kennuunis haa ta'uu karaa isin dabarsuun haa ta'uu walumaa galaa waan WBOf barbaachisuun isin bira dhaabbataa turanii fi dhaamsa yoo qabaatte dhaammadhuutii hangama koon kanarraa asumarratti hin obbaasa. Obsaan aannan goromsaa dhuga jedha Oromoon kanaa jennee hanga ammaa obsinee araara dhugaati jennee tamannee araarri kunoo milkaa'ee dhugaa ta'ee qabatamaa irratti hundaa ta'e jennee obsinee garuu akka jenne ta'uu didee uummata keenya fedhaa waan jiraniif kana booda hin obsinu isin waliin jirraa isinis waan dandeessaniin waan humna keessaniitiin nu waliin dhaabbadhaa jenna waan hundaanuu nu illee ammaan booda isin waliin jirran jedhaan gama kiyyaanii. Waan nu gootan hundaanuu warri qabeenyanis ta'ee yaadan nu gargaartan guddoo galatoomaa galanni keessan bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa haa ta'uun jedha. Isin hunduu ammallee abdiin kutatina silaaftuu diinni nama beekamaa tokko yookiin immoo haadholii yookiin daa'imman yookiin barsiisaa yookiin weellisaa yookiin aartistoota ajjeeseetu akka namni shororkaa'ee sodaatu gochuun numa jira. Kuni waanuma mootummaan gabroonfataa yookiin diinni nurraan geggeessu waan ta'eef waan diinni shororkeessummaadhaan nurratti raawwatu kanaan abdiin kutatina hin bilisoomna hin walaboomna waaqa waliin abdiin jira wal biraa dhaabbannu waan dandeessan hundaanuu nu waliin dhaabbadhaan jedhaa isinis guddoo galatoomaa horaa bulaa badhaadhaa ta'e kanaan. Kun yaada miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaati. Kanatti aansuun ammoo dabalataan kan odeeffannee lixa Oromiyaatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Innis dubbisaa akka taanu kanatti aanfataa turtiin keessan ammas nu faana ta'u. Adeemsa isaan deemaa jiran kun adeemsa ittiin lixuudhaaf yookiin immoo hiikkachiisuudhaaf karoorfatanii jiranidha malee kun adeemsa ittiin karaa nagaa qabsoomna jedhanii deemaa jiran miti geesse. Abbootiin gadaa isaan kaa'atan kunis akkaataa isaan itti deemaa jiran kanatti WBO hiikkachiisuudha malee mooraatti agaluu duwwaa miti. Kanaaf deemsi isaan deemaa jiran kun waraana bilisummaa Oromoo biratti akka inni dhugaa hin taane akka inni shiraaf deemamaa jiru beekamaadha.
Egaa ulfaadhu amma silaate waraanni bilisummaa Oromoo nagaan dhufuurra jibba hin qabu garuu adeemsa kanaan ta'uu hin qabu jettee yaada kennuuf qoodde. Bara 1992 yookaan bara mootummaa ce'umsaa sana muuxannoo jiru wal bira qabnee yeroo ilaallu arras loltootuma guyyaa san jirantu jira sirnuma sanatu jira. Itti dabalee immoo waraanni bilisummaa Oromoo kan maanni ittiin lafaa ka'ee impaayera kolonii Oromoof Oromiyaa irratti ijaaramte kan irraa kaasee Oromiyaa walaboomsuu fi adeemsa marii araaraa kana irratti akkasumas karaadhuma nagaan qabsaama yoo jedhe oboon hiikkate maaltu as dhufa jettaniiti yaaddu? Attamittiin kaayyoon sunis galma ga'uu danda'ame kaayyoo manaa baataniif wal bira qabiitii yaada kennuu qoodi. Nuti kaayyoon manaa fi tokko mirga abbaa biyyummaa keenya dhuunfachuuf lammaffaa immoo kan nuun qabsoomneef OPDOdhaan miti adda bilisummaa Oromoo inni manaa baanee adda bilisummaa Oromoo inni jallaa. Keessumaa wanti baqqalaan faarraa asaanii waan nama jibbisiisudha. Alaabaa abbaa gadaa qabatanii jaluu qabdu. Kan inni irratti reebamne, kan inni irratti dhiinne, kan inni irratti bosonatti gallee qorraafaduu dandeenye gannaaf roobicha isaa dandeenye laga taa'aa jirruu fi kan inni qabsaa jirruu fi alaabaa keenyaa fi alaabaa keenya kana duwwaaf sun taane daangaa Oromiyaa kabachiisuuti. Har'a immoo daangaan Oromiyaa kabajameera inni yaadne daangaan Oromiyaa tokko kabajame hin jiru. Daangaan Oromiyaa karaa meeqaan karaa Benishaangul kanas karaa Sumaalee fi kan inni reebamaa uummata Oromoo dhiitamaa gubachaa qe'ee isaarraa buqqaa jira. Kana utuu mootummaan irra jiruuti. Utuu Abiyyi lammaan jiraniiti. Kanaaf deemsi isaan amma deemaa jiran kun seeradha malee adeemsa araaraa miti. Lammaffaa immoo deebi'ee abbootii gadaanii olii gad deemaa jiran kun wanti isaan haasa'an kun baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif meeshaa isaa abbootii gadaatiif haadha siiqqeetta laatateedhan. Isaan kun mootummaa jalatti hin bulanii isaan mootummaa mataa isaaniitii qabu. Boorii sa'aatii tokko utuu nu irraa sigin meeshaan sun kan sassaabamee dhaqee mootummaadhaan galu jechuudha. Lammaffaa waan barbaadne gochuu danda'a. Har'a iyyuu argaa jirra manni namaa gubachaa jira. Lubbuun namaa meeqa darbaa jira gara lixa Oromiyaa kanatti sababa waboo deeggartee jechuudhaan yoo xiqqaate nama 2,500 ol ta'eera. Namni mana hidhaatti darramaa jiru waboo deeggarta adda bilisummaa Oromoo deeggarta jechuudhaan. Nuti hinduuna malee akka isaan deemaa jiran kanatti nu hin deemnusi meeshaa keenya lafa hin keenyu karaa fedhan isa dhufanii ammas nu ajjeesaa jiru mana hidhaatti nu guuraa jiru nu dararaa jiru nu gubaa jiru haadha manaa namaa dubartii namaa durba namaa gudeedaa jiru waan ta'eef meeshaa keenya lafa hin keenyu. Karaa fedhan isa dhufanii qilleensa isa dhufanii lafarra isa dhufanii deemsi isaan amma deemaa jiran kun seera waan ta'eef kanatti hin gallu jenneen immoo. Tole gaarumatti ulfaadhu uummatni Oromoo lixaa Oromiyaas egaa yaaddoo guddaa keessa jira inumaa erga waan araaraa kanaan woboon tarkaanfii fudhachuu dhiise miidhaa guddaatu nurra ga'aa jira woboonis immoo jalaa garsiqee jira maaliif akka ta'e hin beeknu jedhu. Uummanni Oromoo lixa Oromiyaa jiru woboon akka irraa fagaatu hin barbaadu woboodhaa waliin waan taane taanaa jechaas jira. Meegaa dhimma marii araaraa kana irratti yookaan isa sana mooraatti galchuu yookaan immoo hiikkachiisuuf deemaa jiran kana irratti ejjennoodhuma wal fakkaataa qabdu isin cuftuu. Eeyyee hundumti keenya ejjennoo wal fakkaataa qabna. Jaalmarroon fi deemsa amma deemamaa jiru kana seera kana ni beeka. Namni wallaalan jiru xinnaaf guddaan uummata Oromoo ni beeka. Uummata Oromoo immoo ammayyuu du'aa jirra ammayyuu gubachaa jirra waan ta'eef araarri deemamaa jiru kun seera waan ta'eef abbaan dhumee abbaan du'ee bilisummaa namni tokko arguu qabna waan jedheeruu fi wanti nuun murteessineerru hooggansa keenya irraas wanti nuun eeggachaa jirru ajaja darbu duwwaadha. Waa'ee mooraa waan jedhamu inni dhagaas hin jiru akka kanatti hin nageenyu utuu uummata Oromoo du'u kaleessa yoo argite ta'ee ijoollee qanaatee sana lubbuu nama lamaa wareegan kana kan godhe waraanadha. Gara najjoo kanarraa barsiisaa kaleessa wareegame kan ajjeese waraanadha. Dubartii najjoodhaa gudeedamtee jirtu kan nama 5-6 itti darbee gudeedee waraanadha. Utuu kana ilaallu nuti immoo darbineen inni meeshaa lafa keenya jechuun numtuu silayyuu kaayyoo hin qabnu jechuudha. Kaayyoo mana abbaanee hin geenyu jechuudha. Kanaaf murtoon keenya abbaan du'ee abbaan jiraatee bilisummaa keenya arguu qabna jechuudha. Kanaaf wanta lammaan jedhettis wanta abiyyi jedhettis waan abbaan gadaa jedhe kanattis hin seennu uummata Oromoo dhaggeeffanna. Uummata Oromoo immoo hundisaayyuu waboo duukaa jira. Maaliif hammi isaanii dhaniiran kun waboo hineedhaa jiru. Waboodha kan nuun mana hidhaatti guurreedhaa jiru. Waboo tokko waan hidhan hin qaban. Waboonni raayyaan ittisa biyyaa ajjeeses hin jiru. Waboon kanaan dura wareegameef shiraani malee raayyaan ittisa biyyaa waan wareedde hin qabdu. Shira karaa isaanii dhufuuni itti erganiiti kan isaan miidhan. Kanaaf nuti kanaasitti murtoon keenya namni tokko namni lama bilisummaa isaa arguu. Kanaaf hundi keenya waraana adda bilisummaa Oromoo kan taanee jirru ejjennoo tokko qabna. Ejjennoon kun immoo Oromiyaa kana bilisoomsuudha. Zoonii dhiyaa zoonii kibbaa waan jedhamu miti nuti kan inni qabsoofnee jirruu fi kaayyoon keenya Oromiyaa bilisoomsuudha. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo
turtiin gaaffii fi deebii dhimma yeroo irratti miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaaf lixaa waliin taasifne armarratti tobbeera. Gara fuulduraattis dhimma marii araaraaf tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti loltoota koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin fudhatamaa jiru ilaalchifne miseensotaaf hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii garaagaraa keessa jiran odeeffannee kan isiniif dhiyeessinu ta'uu keenya gamanumaan isinitti dhaammatu jaalladha kan irraa armarratti obbaafne irra turtiinuuf hana qabaattaniif horaa bulaa.